Yesuus jedha ani ofii kootii moo'ee abbaa koo wajjin teessoo irra akkuman taa'e teessoo isaa irra lu kullam malee tokko jechaadha teessoo isaa irra ani ofii kootii moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaa irra akkuman taa'e jedhee raawwateetu inni moo'u sun ana wajjin teessoo koo irra hin taa'e. This is example for you. Gurbayo. Yesus dua moo'ee teessoo abbaa irra taa'e moonteen. Akkamitti osoo itti beekanii gala. Yesus amma biyya lafaa moo'eera moo'uun, cubbuu moo'eera moo'uun, seexana moo'eera moo'uun, du'a moo'eera moo'uun, dhageessa taa'eera teessoo abbaa isaarra taa'eera. Amen. The second is already reserved for you. Amen. Naa dubbisitti fufi. Dhageeffadhaa. Ergasii maanguddoota keessaa inni tokko warri uffata adii uffatan kun eenyu fa'i? Sagal irraa innaa kaatan baa duuba isaan argattu waan ta'eef warri uffata adii uffatanii fuula oolichaa naannaa kun eenyu isaan jedhee na gaafate. Eessaa dhufanis jedhe. Ka'ee too himatu eessa kam keessaa dhufan? Ishi. Ani immoo gooftaa koo situu beeka jedhee. Kana yaa Waaqayyo situu beeka jedheen deebisee gara Yohaannis lafa rakkinaa keessa taa'ee jira. Inni immoo isaan kun warra rakkina guddaa keessaa ba'anii dhufanidha. Ilagaa isaan kun warra uffata adii uffatan kun warra kaleessa biyya lafaa gubbaatti uffata gaddaa uffatan muddeen gaddaa nyaatan himimmaan gaddaa dhugan isaan kanatu rakkina guddaa keessaa ba'eetoo dhufeedha. Uffata isaanis dhiiga hoolichaatiin maakatanii addeeffataniiru. Uffata isaanii immoo akka takka addaatu akka miidhagu kan godhe dhiiga hoolichaatiin miiccatanii qulqulleeffataniiru. Kanaaf isaan teessoo Waaqayyoo duratti argamanii. Kanaaf isaan eessitti argamanii teessoo Waaqayyoo duratti argamaniiru. Halkanii fi guyyaa mana qulqullummaa isaa keessatti isaaf hin hojjetu. Itti fufi. Inni teessoo irra taa'us godoo isaa diriirsee isaan irra in jiraata. Inni dhageeffadhaa dubbisni ittiin qabaataniiti. Yoo kanaan hin jijjiiramtu ta'e wangeelas hin jijjiiru yoo ta'e gamtus hin jijjiiru. Egaa deebi'anii hin beela'an. Look this one. Egaa deebi'anii hin beela'an. Ishi. Hin dheebotanis. Aduun. Wanti gubuus isaanitti hin bu'u. Wanti nama gubuuf tokkollee isaanitti hin bu'u. Oolichi teessicha duraa gara gidduu jiru isaanin tiksa. Waaqayyo gooftaan oolichi isaanin tiksa. Gara burqaa bishaan jireenyaa kennuuttis isaanin geessa. Gara burqaa bishaan jireenyaa kennuutti inni immoo burqaa bishaan jireenyaa Yesuus achitti isaan geessa. Waaqayyos imimmaan hundumaa ija isaaniitti hin haqaanaan jedhe. Koi dhaggeeffadha madiraama sitti muudhaa ka'e. Dhaggeeffadha. Nam tokkichi fedhaan koota nam tokkichi tokko lama sadii nam tokko koota mee atumti koota. Suma maala laaftaa bashura Hera amana dhaggeeffadhaa ka waldaa bakka buuta waldaa bakka si buusa waldaa lafarra jirtu waatti kuma shi ilala dhaggeeffadhaa ha amma maal jedha egaa Waaqayyo gooftaan imimmaan nama hundumaa ija isaaniitti irraa hin haqaaye. Dhaggeeffadhaa warri boo'aa jirtan Waaqayyoof warri inaafaa jirtan qulqullummaadhaaf warri boo'aa jirtan wangeelaaf warri rakkachaa jirtan dhugaadhaaf warri inaafaa jirtan waa'ee wangeelaatiif. Akkana egaa Waaqayyo gooftaan machaa himimmaan nama hundumaa ija isaaniitti irraa hin haqaa. Egaa deebi'anii hin beela'an deebi'anii hin dheebotan jechuun harka badaa'e harka dhiiga qabu sanaan himimmaan rakkinaa himimmaan gaddaa himimmaan buddeen dhabee booy himimmaan dhugaa dhabee booy himimmaan namni miidhee kanaan booy Waaqayyo akka jedhu yaa mucaa koo anaaf jettee beelofte anaaf jettee rakkatte beeleen ture beela na baafte dheebodeen ture dheebuu na baafte rakkadeen ture na gaafatte hidhameen ture dhuftee reettee beessite egaa kana booda barri boo'icha kee hingaa barri rakkina kee hingaa barri gidira fuuu kee hingaa barri rakkachuu keetii hingaa barri rakkachuu gadi fuuu keetii hingaa barri muddama keetii hingaa barri cubbuu waltuu kee hingaa ammaan booda yeroo dhumaatiif deebitee akka boonye deebitee akka dheebonne deebitee akka rakkanne himimmaan kee sirraa haqeera. Kanaan booda wajjiniin teenya. Abiyyi maddii miti Yesuus maddii asii galeera. Baay'een maddii miti Yesuus maddii asii galeera. Abbaa ta'e maddii miti Yesuus maddii asii galeera. Heeraa ta'e asii akkoo kiraaniyaa. Yesuus maddiidha iddoon jira. Mirga Yesuus iddoon jira. Mirga Yesuus teessoo jira. Mirga Yesuus booyaa jira.
Hallelujah!